guys, akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo kan biraatiin dhufeera. Akkuma dhingaddaa mataa koo istaayilii godhee isinitti agarsiisuuf dhufeera. Akkamittiin akkan istaayilii godhe isa darbee namootni ilaallee viidiyoo keessa galaatii ilaala. Warri ilaaltan immoo baay'ee galatooma. Har'as akkamittiin wiigii baay'ee rakkasa ta'e mataa keenya istaayilii goona isa jedhu wajjin ilaalla. Ani yeroo hundumaa wiigii kana fayyadama. Wiigiin isa darbee isinitti agarsiise namooti maqaa isaa hin argine video gosa kan biraa ilaaltanii arguu dandeessu. Maqachis daseemii ta'uu hin qabaatu. Wiigii akkasii haa ta'u malee wiigii barbaadan bittanii fayyadamuu dandeessu. Gatiin kan naa ta'u ta'eef isa fayyadama waan ta'eef isin immoo isinitti tolu barbaadan garuu wiigii akkasii ta'uu qabaata jechuudha. Wiigii quxurxurii ittiin biyyaa dhaachaa turre yookiin mataa keenya ittiin dhaannu taachuu qaba. Har'as akkamitti akkan istaayilii godhuun isinitti agarsiisa. Wiigii kana istaayilii baay'ee qoreen itti fayyadama. Namooti irratti beektan jirtu. Fakkeenyaaf maqaa dha'uu yoo barbaachise viidiyoo biraa irratti isin gaafadhee dha'uun hin danda'a. Namoota yeroo baay'ee encourage gootan akkan yuutuubii banadhu iyyuu na gootan namoota mataan qabsiisadheen irratti jaallatan yeroo hundumaa na gaafattanidha. Baay'ee galatooma. Yeroo booddee murteessee yuutuubarii ta'eera. Isaaf immoo isin galateeffachuun barbaada. Viidiyoo koo biraa irratti maqaa keessan dha'ee isin galateeffadha. Amma garuu eeyyama keessan malee maqaa keessan nama wanta hin barbaanneefidha. Amma gara viidiyootti deemna. Akkuma isa darbee kana wiigii jechuudha. Laastikiin mataa ammas nu barbaachisa. Qabduun mataa ammas nu barbaachisa. Laastikii ishee xixiqqoon kun ammas nu barbaachisti jechuudha. Egaa wal wajjiniin akkamitti akka istaayilii goonu ilaalla jechuudha. Akka carraa hiikeera isinitti agarsiisa. Amma barbaadu garuu wiigii kana akkamitti akka guduunfinu isinitti agarsiiseeramti. Kana jala baastanii akkas gootanii guduunfitu. Laastikiin wajjin dhufu jira garuu inni wajjin dhufu yeroo isin qabsiistanii gatii laastikii ta'eef baay'ee intinaas hin jalaa qabsiisuuf isiniin mijatu. Isa kanatu isiniin mijata. Kanaaf kana fayyadama. Akkas godheen fayyadama jechuudha. Amma akkamitti akkan istaayilii godhu har'a immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Jeeliin ammas nu barbaachisa. An jeelii isa kanan fayyadama. Isin immoo jeelii isiniif ta'u jeelii mataa keessaniif ta'u fayyadamuu dandeessu. Ani yeroo baay'ee jeelii kanan fayyadama. Mataa kootiif kanatu naa ta'a. Dhugaa dubbachuuf mataan koo baay'ee jeeliin barbaadu. Yeroo baay'ee jeelii malee iyyuu qabsiisa. Garuu amma viidiyoo hojjechaa gatiin jiruuf maal akka isin barbaachisu akkuma isin bartanii fedheeni. Namooti jeelii baay'ee fayyadamtan amma isin ga'u fayyadamuu dandeessu jechuudha. Badaa jeeliin barbaadu. Mataan koo gatii mijataa ta'eef hin barbaadu. Mataan nama tokko immoo akkuma mataa keessanitti jechuudha. Baay'ee kan jeelii barbaadudha. Kan immoo hin barbaanne cimma isaa jira. Akka mataa keessanitti istaayilii godhaa jechuudha. Yeroo hundumaa mataan keessanii istaayilii mataa keessanii yoo dhooftanii gootu ta'e akkaataa mataa wiigii isa sana gochuu yaaddanitti mataa keessanii isa jalaa dhootu sindira jira. Sababiin isaa hin mul'atu garuu akka carraa mul'atallee mataa keessanii wajjin akka wal fakkaatuuf jechuudha. Dirqama mataan keessanii jalaa istaayilii mataa keessanii isa isin wiigicha gochuu yaaddan ta'uu qabaata. Wiigii kana baay'ee cimsitanii dha'uu isinirraan eegamu. Yeroo baay'ee garmalee cimsitanii wiigichi baay'ee haphata isin jalaa waan ta'eef baay'ee cimsitanii dha'uun isinirraan eegamu. Yeroo dhooftanii haphisaama baay'ee cimsuu isin barbaachisu jechuudha. Ilaalama godhaatii yeroo dhooftan. Yeroo garmalee cimsitanii wiigichi wanta naa ta'a baay'ee qallatee hin fokkisan bareedu yeroo qallatu. Maxumatti dheera. Isa akkasii irraa kutaa barbaachisu gatiitti rarra'ee irraan kutaa jechuudha. Akkuma duraanii ammas kun nu barbaachisti laastikii ishee xinnoon kuni namooti
hin beekne sababa maal hidhattanii argitu garuu onlaayinis jira fakkaata onlaayinii irra sisan ilaalee yoo hin dhabdu ta'e inboxii naa godha isinii kaa'uu nan danda'a. An onlaayinii irraa bitne kanaaf hunda isaayyuu sababa maal deemee bitee jechuudha. Kanaafi mata Sandee kana sila of jedhee hin qabsiisne seelaanii irra deebisee akkas godhee qabsiisa. Seelame jechuudha. Achi booda Sandee kana akkasuma godha deebisee. Hiikachuudha. Amma ta'e akka inni bal'atu godha. Sitti mul'achaa jiramte sitti mul'ata abdii qabaa akkasitti mul'atuttis kanan gochaa jiru. Keessumaa diiguudha sumaa dhuftanii turtanii akka inni balatee istaayilii qabaatuu fi keessaa hiikuudha jechuudha. Sabooddee qabduun nu barbaachisa ammas mataa keenya isa qabsiisnee jala gashin jechuudha. Qabsiisna ammas akka inni nurraan kufnee fi keessa mataa keenyaatti qabsiisna jechuudha. Akkas goone yeroo qabsiistan immoo qabduun keessaan amma dandeessan akka inni mul'annetti godha. Akka inni keessaan mul'annetti keessatti gadi qabsiisa. Iddoo tokkotti nama rakkisuu danda'a garuu keessa harka keessaan galchitanii fiil gochuu dandeessu akka inni keessaan mul'anneef jechuudha. Ammas dudduuba isaa dhufee immoo wiigii biraan nu barbaachisa jechuudha. Wiigii haaraa kan biraa akkas laas akkanas akkas gootanii qabsiistu jechuudha. Mataas akkas keessaan babee rakkisu maqasii yoo qabaattan maqasiidhaan kutaa yoo qabdu ta'e immoo qabduudhaan qabsiisuu dandeessu akka hin mul'annetti keessatti gad deebistanii akkas gootanii jechuudha. Innis caafisaa qabsiiseera. Deemana chilaalu maanni jedhina mastaatiin ilaalladha. Maal ilaaltee jirtu kanaan jeneen isinitti maala. Yoo barbaaddan kana fayyadamuu dandeessu. Kana sababa maayilsii maan bite ani ittiin godhadha. Yeroo baay'ee namoota mataa keenya gaafa Turturiifaadhaan nutti godhanna. Ani garuu kanattis nan godhadha. Namooti barbaadan godhaa namooti hin barbaanne immoo namooti wanta akkasii mataa keessanitti godhachuun isiniin taane dhiisuu dandeessu akkasumatti deemuu dandeessu.
Ani garuu gaafa nutti godhu mormatti bareeda gadi ta'ee fi ittiin godhaa jechuudha. Akka argitanii rifeensi koo dhumeera. Dhumii mataa kootti kana fakkaata jechuudha. Hojjetattanii footoo keessaa yoo argitanis natti tola. Viidiyoo kan biraa akkan hojjedhu yoo barbaadan viidiyoo rifeensa mataa irratti beektanii kan akkan hojjedhu barbaadan yoo jiraattanis inboxii naa godhaa. Yoon isaan ofii kootti hojjedhe yoo ta'e akkasuma viidiyoodhaan waraabee ni gadhiisuu na yaala. Wanta na ilaaltaniif wanta sappoortii na gootaniif baay'ee galatooma. Yeroo gaarii torban gaarii qabaadhaa. Bye.